Akkam jirtu nagaa keessanii hadha magaalaa Bishooftuutti argamnee jirra. Kun doonii miidiyaati. Afgaaffii karaarraa waan qabnuuf amma dhumaatti nu waliin tura. Harreenyu wajjin jirra. Furnoolii. Akka abbuu. Tolee gaaffii muraasan sin gaafadha. Hanqaaquun ataakiltii moo firaafireedha? Hanqaaquun ataakiltii moo firaafireedha? Lakki. Firaafirees miti? Saaraan beeku ani kana narra darbe. Atoo. Lakki. Dhageen beeku hanqaaqu. Amma dandeessi yaalatu. Dhageen beeku waaqan. Hanqaaquun killeen ataakiltii moo firaafireedha? Ay narra darbe lakki kana beeku. Yaalta. Atoo. Lakki dhageessu beeku. Tolee gaaffii lammaffaa. Qurxummiin miila qabdi. hin qabdu. Atoo. Gaaffii tokkoon sinii dabala. Sooressa sin jibbutti moo hiyyeessa sin jaallatutti yoo heerumtan jaallattu? Hiyyeessa na jaallatutti. Maaliif? Sooressa wayyu. Lakki sooressi irra caalaa maallaqaa. Mana bareedaa keessa si jiraachisaa, makiinaa bareedaa keessa teessee deemta. Lakki hiyyeessa na jaallatu. Atisi? Tolee galatamaa. Harreenyu wajjin jira? Jiroo yookiin abbaa lafee faana jira. Tolee abbaa lafee gaaffii muraasan si gaafadha. Fardi miila meeqa qaba? Fardi miila 4 qaba. Fardi harka miila qaba 4dha walitti. Tolee miilli isaa Bishooftuutti argame. Harki isaa immoo yoo kamitti argame? Handhuurri isaa eessatti argama? Handhuurri isaa kaambii Chaayinaa. Jettee yaadda? Jedhee mayyaadha kaambii Chaayinaa matti argama ta'a. Tolee fardi handhuura hin qabu. Abdeetna. Gaaffii lammaffaa si gaafadha. Qurxummiin miila qabdi? Qurxummiin miila qabdi. Miila qabdi. Durbi tokko maal koo ilaaltee na jaallatti jettee yaadda? Maal kee ilaaltees jaallatti jettee yaadda? Durboonni ammayyuu na agamsiisan. Bakka na agamsiisan garatti iyyuu jiraadhu dhabe baay'ee mana jaallatu. Walii isaa wallaaleen maal koo akka isaan jaallatan hin beeku ammayyuu baay'ee mana jaallatu. Harreenyu wajjin jira? Ani maqaan koo Bayyanaa Namuumsaan jedhama. Tolee Bayyanaa gaaffii muraasan si gaafadha. Hanqaaquun ataakiltii moo firaafireedha? Hanqaaquun. Ataakiltiidha. Ataakiltiidha. Ishee ataakiltii maafetti? Jechuun hanqaaquun yaa'u kan lukkuu keessaa boru waan ta'eef firaafiree miti kan firaafireen akka paappaayyaa bakka maangoo waan ta'eef. Ataakiltiidha. Tolee gaaffii lammaffaa si gaafadha. Shamarri maal koo ilaaltee na jaallatte jettee yaadda? Yaa'u shamarri kan nama jaallatu tokkoffaa yaa'u qabeenyas ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo yaa'u amala. Siin maal kee ilaaltee jaallatte jettee yaadda? Amala wayiin immoo yaa'u hojjaan illee jira kubboo kana. Hojjaa kee ilaaltee si jaallatte? Hojjaas ta'uu danda'a yaa'u qabeenyas ta'uu danda'a wayiin immoo yaa'u jiran ture. Akkasumatti amala nama ilaaltee jaallachuu dandeessa. Tolee qurxummiin miila qabdi? Hin qabdu. Hin qabdu? Tolee galatoomsi. Harreenyu wajjin jira? Har'a Mulugeetaa Getaachoo wajjin jirtu. Tolee gaaffii muraasan si gaafadha. Rakkoon qabu na gaafatu. Tolee hanqaaquun firaafiree moo ataakiltiidha? Hanqaaquun firaafireedha. Firaafireedha? Ataakiltii warra lafa keessaa ol biqilanidha. Firaafireedha? Hanqaaquunis firaafireen jedhamu. Firaafiree Amaariffaadha. Gosoota kan jedhamudha firaafireen akkattan beeka. Gosoota kan jedhudha. Firaafiree jechuun wantoota irraati kan walitti dabalamudha. Tolee. Ataakiltii jechuun immoo kan lafa keessaa ol biqilanidha. Biqiloota kan ta'an jechuudha. Tolee deebiin kee firaafireedha jechuudha.
Firafreedha. Tolish qurxummii miila qabdi. Qurxummiin miila hin qabdu. Qabdu. Gaaffii tokko sii dabala. Fardi miila meeqa qaba? Fardi miila 4 qaba. Harkaaf miila jechuudha. Hai. Fuuldura 2 qaba, duuba 2 qaba. Tol miilli isaa tokko yoo bishooftuu keessatti argame inni tokko yoo dukamitti argame handhuurri isaa eessatti argama jettee yaadda? Fardi handhuura hin qabu. Tole argatteetta galatoomi. Galatoomi.